Jawaar akkasii waan nama kanarraa haasa'u akka keenyattan warra gabbaanii haasaa nan beekan. Dubbiinsaa bakka hin gahu isa jettaniifi wallaahi kaadireen dura bu'anii waan isin Facebook irratti barreessattu ilaala. Nu waamnaanu dhandhee buna dhugaan jirru karaa cufaa dhiisaati. Innoo karaa cufaa minaami waan kanarraa hin dubbanne waan kanarraa haasa'umaa barbaachise. Isa dhugaa lubbamanii jira lubbuu keessa jiru jarru. Walitti himuun gaariidhaati. Kaadireen hojii ofii beekti, milishaan hojii ofii beekti, waan jedhi dalagaan ammoo ijaan argaarra. Ija keenyaan, viidiyoodhaan, suuraadhaan wal soboo tokko malee Jawaar aangoo isaa qofaaf deema, akkasii deema jennee ituu kas ta'e fakkeenyaaf waan ijaan hin garre tokkorraa yoo kanaan haasofne rakkoon qabu aangoo isaatiif akka dubbataadha uummataan miti jenna. Fakkeenyaaf waan milishaan biyya keessaa gootu rakkoo deemaa kana anis nan argaara isin warra jirtan kunis ni argaattan. Ammas waan milishaan godhattu argaa jirtanii? Waan gibiraan uummanni miskiinii taaru argaa jirtanii? Ituu argitanuu maaliif dabsitan? Abiyyi deeggaruun isu waa biraati. Deeggaruun mirga isa dhugaa. Deeggaruun rakkoon qabu. Garuu rakkoon milishaan uummatarraan gahaaru waan viidiyoodhaan wanni gibiraa rakkoon uummanni keessa jiru waan ifatti viidiyoodhaan as bahee mul'ataaru isa dhugaa. Kanaafuu nuti biyya Arabaa teenyee maatii keenya gargaararraa kanarraa dubbachuun qabu Jawaarii. Inde Jawaar abbaa uummataati. Jara kanatti hin gahe Jawaari. Bakka namaa beekuun gaarii isa dhugaa. Namni kun nama kabajaati. Namni kun nama hojjetee hojii gaarii dabarse. Namni kun kabaja qaba isa dhugaa. Garuu uummanni ni akkas ta'ee fi waa meeqa cinqii meeqa rakkoo meeqa keessa dabarfatee akka dhufees gahe kun uummatichi rakkoo keessa jira. Rakkoo isa kana yoo inni hin dubbatin ana boorishaa dubbata milishaarra. Eenyuun dhagaa? Tokkummaa dubbata. Mubaaraktu dubbata. Warra keessa jiru kan dubbannaan uummanni dhagaa. Yoo Jawaar hin dubbatin akkanumatti immoo callisee ilaaleennaan milishaan uummataa fixxu haadha hiyyeessaa rukuttu nama guddaa nama xiqqaa hareebdu yoo jettan rakkoon qabu isa dhugaa callisee ilaalu. Kanaafuu Jawaari nama yaada keenyaan deemu miti duraanis gaafa qabsootti ka'u Jawaar irratti waan tokko jechuu hin danda'u. Wanni inni deemaaruun kun dhibbatti galata tokko malee sirriidha jedhee nama deeggaru keessaa nama tokko. Carraan argadhe kanatti fayyadamee Jawaariin galatoomii jechuun barbaada. Viidiyoo karaa fuula feesbuuka isaatiin guyyaarraa gadi gadhiise viidiyoo jimmaan keessatti ta'e kan milishaadhaan hojjetame waan kana gadi gadhiisuutiif waan hedduun galatuufadha Jawaariin dhugaa dubbachuu fi waan biyya keessa deemaaru akkanatti ilaalaa kun sirrii mitiin yoo waan biraan ta'in an waan Jawaar dubbataaru kana dhibbatti nama deeggaru keessaa nama tokko. Maaliif jennaan wanni biyya keessa ta'aru wama Jawaar feesbuuka irraa dubbataaru kana cinqiin biyya keessa jiru waan hamma nuti ijaan